keessumattuu weellisaa Bashaadaa Naga'u weellisaa Bashaadaa Naga'u jechuun sirboota waaqeffannaa amantaan waaqeffannaa maqaa dha'uun waa'ee sirna waaqeffannaa yookaan amantaa waaqeffannaa dubbachuun malkaa hora Arsadee kan Finfinnee otoo hin ta'in Arsadee dhaqanii waaqeffachuun yookaan irreeffachuun yeroo itti yakka ta'ee fi namoonni hedduun itti reebamaa itti hidhamaa itti gidirfamaa turan keessatti sodaa tokko malee sirboota waaqeffannaadha warra ofiifis walaleessaa yeedaleessaa akkasumas immoo weellistoota keenya kanneen akka weellisaa Ameen Huseen weellistuu Waaritee Furii weellisaa Abiraammoo Abdoo Karrayyuu fa'a waliin ta'uudhaan warra sirbaa turanidha. Yeroo ammaa kanas immoo sirba gadaa labsinaa jechuudhaan dhiyeenya kana ji'oota sadii dura haala ajaa'ibaatiin walaloo gurraa fi dhageettiidhaaf tolu keessaa qabuun hojjeteeti kan jiru as nu gidduutti argameeti kan jiru